Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Jaalallee Entertainment har'aas barumsa keenya ji'oogiraafii kutaa 11ffaatiin walitti deebinee jirra. Hamma dhuma sagantaa keenyatti nu faana turaan gaafii keenya barumsi keenya har'a mata duree 2.6 yookaan yuunitii 2 xumura gara dhumaa irratti kan argamnu guyyaa har'aa kan xumururra jirra jechuudha. Mata dureen har'a irratti argamnu kun akkuma argaa jirtan local climate classification of Ethiopia kan jedhudha. Kana jechuun ramaddii haala qilleensa naannoowwan Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti ramaddiiwwan haala qilleensaa kanneen akkamtu jira kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana akka turtan abdii qabna. Amma bal'inaan itti deemna. Ethiopia's local climate classification is based on high temperature and growing season length jedha. Kana jechuun immoo ramaddiin haala qilleensa Itoophiyaa naannoowwan Itoophiyaa keessaa ol ka'insa yookaan height kan jennuun akkasuma ho'aa fi dheerina waqtii akkasuma guddina irratti kan hundaa'u jechuudha. The country can be divided into 5 primary climatic zones jedha. Kana jechuun immoo biyyattiin Itoophiyaa tuni akkaataa sirna ramaddii haala qilleensaa aadaatiin naannolee qilleensaa jalqabaa 5tti qoodamuu ni dandeessi jedha. Naannolee san keessaa tokkoffaan barahaa kan jennuun barahaan haala qilleensa gammoojjii kan qabu fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa iddoowwan akka Affaarii fi Somaalee keessatti fa'aa kan argamudha. Itti aanee kan jiru koollaa kan jedhudha. Koollaan illeen immoo naannoo haala qilleensaa kan gammoojjii miti jechuudha. Kun immoo woynaa dagaa and wurchi kan jedhu fa'aadha. According to the traditional climatic classification system jedha. Wanni kun immoo ramaddiin kun ramaddii haala qilleensaa kan aadaa irratti hundaa'e jechuu. Koollaa woynaa dagaa jechuun kun jechoota afaan Amaaraati. Afaan Amaaraarraa sababii kanaaf kan aadaa jedhamee beekama. Tokkoffaa irratti kan argamu barahaa kan jedhudha. Barahaa jechuun haala qilleensa gammoojjii lafa dakee naannoo garba galaanaatti siqaa ta'edha. Eessatti argamaa fi haalli meetira isaatii fi akkasuma digirii seelsheesii isaa kan waliin ilaallu ta'a. Barahaa it is the climate of the desert-like lowlands which are found below 500 meters above sea level and have an average annual rainfall of fewer than 16 inches and the temperature of more than 300 Celsius jedha. Kana jechuun immoo lafti gadi fagoo ho'aan barahaa jedhamu kun kan gammoojjii caalaa ho'u jechuudha. Barahaa jedhamee kan waamamu kun haala qilleensaa lafa gadi fagoo gammoojjii fakkaatu kan qabu yommuu ta'u sadarkaa galaanaa irraa meetira 500 gad kan argamu yommuu ta'u sirrii irra galaanaa irraa jechuudha. Wanni kun baay'ee lafa gadi dhooqaati. Waggaatti giddu galeessaan rooba inchii 16 gad fi ho'a akkasuma digirii seelsheesii 300 ol kan qabu jechuudha. Because of the harsh environment, it is mainly inhabited by pastoralists, strong winds, high temperature, low relative humidity, and the limit cold cover characterized the climatic zone jedha. Kana jechuun immoo sababa naannoo hamaarraa kan ka'e naannoon barahaa kuni irra caalaa isaa tikseetu jiraata. Nama waa tikfatuutu irra jiraata malee yookaan paastoraalistiitu irra jiraachuu danda'a malee namoonni qubsuma qubatamaa irra hin jiranii. Qilleensi cimaan ho'a cimaa qabuu fi ol ka'aan jiidhinni firaakshinii gadi aanaa ta'ee fi uwwisa duumessaa daangeffame naannoo qilleensaa kanatti kan amaleeffatame yookaan kan baratamedha. Kanaaf immoo namoonni hin jiranii. Example of such climate are found in Afar lowlands, Somali lowlands, etc. jedha. Kana jechuun fakkeenyonni haala qilleensaa barahaa kuni lafa gadi fagoo Afar akkasuma lafa gadi fagoo Somaalee fi kan kana fakkaatan keessatti argamu jechuu Itoophiyaa keessa. Itoophiyaan bakkeewwan kaaniin garbarraa yookaan galaanotarraa baay'ee fagaattee kan argamtudha. Lammaffaa irratti kan argamu koollaa kan jedhudha. Koollaa jechuun haala qilleensa akkamiiti kan jedhu bal'inaan ilaalla.
describes a semi-arid environment that is warm to hot jedha. Kana jechuun naannoo walakkaan isaa goggogaa kaan immoo ho'aa hanga ho'aa ta'e kan ibsu jechuu qollaa jechuun. It is the climate that defines the hot lowlands jedha. Haalli qilleensa lafa gadi fagoo kanaa ho'a kan ibsu haala qilleensaa cimaa yommuu ta'u, which are located between 500 and 1500 meters above sea level jedha. Lafti qollaa kuni kan gammoojjii jechuudha. Qollaa jechuun gammoojjii meetira 500 sirrii irra galaanaa yookaan sadarkaa galaanaa irraa gadi fagaatee yookaan hanga meetira 1500 gidduutti kan argamudha jechuudha. The average annual temperature is between 20 and 300 Celsius jedha. Kana jechuun ho'ii giddugaleessaa hanga Celsius 20 fi 300 gidduutti kan argamu yommuu ta'u, while the average annual rainfall is between 16.4 and 32.8 inches jedha. Hammi roobaa hanga roobaa waggaadhaan giddugaleessaan inni argatu inchii 16.4 hanga 32 gidduutti argama. Kan baraa akkuma ilaallee darbinetti 16 inchii qofa jechuudha. Kun immoo hanga 32 waan qabuuf qollaan lafa gammoojjii barahaarra fooyya'aa ta'e jechuudha. In the rain western lowland of Gambella, slow rainfall can reach 64 inches jedha. Lafa gadi fagoo dhihatti argamu kan naannoo Gaambeellaatti roobni inchii 64 ga'uu ni danda'a jedha. Qollaa keessatti ramadame garuu fooyya'aa kan ta'edha jechuun kuni. Furthermore, rainfall varies greatly from year to year. Kana caalaatti immoo roobni waggaa waggaadhaan garaagarummaa guddaa qabaachuu ni danda'a jedha naannoo kanatti. This area has climate that is both hot and humid jedha. Naannoon kuni eriyaan kuni qilleensi isaa ho'aa fi jiidhaa qabaachuu ni danda'a. Common crop include sorghum, finger, millet, groundnuts, cornpeas and sesame jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Midhaan yookaan oomishni achirraa argamu wantoota akka misingaa akkasuma wantoota akka garbuu, baaqelaa akkasuma waan akka lawzii iddoo tokkotti kochoo jedhama, iddoo biraatti immoo akkasuma wantoota akka firii lafa jalatti dhaluu danda'an shumburaa jennu kana kanneenitu achitti oomishamuu danda'a jechuudha. Kan itti aanee jiru woyna dagaa yookaan badda daree kan jennudha. Waa'ee kanaatis gadi fageenyaan ilaaluuf ibsatti aanutti dabarra. It encompasses the temperature highlands which are located between 1500 and 2300 meters above sea level jedha. Lafa ol kaadha jechuudha badda daree jechuun yookaan woyna dagaa jechuun kuni. Lafti kuni kan argamu gidduu meetira 1500 akkasuma 2300 gidduutti sirrii irra galaanaa irraa olitti kan argamu jechuudha. Kanarraa ol ta'eeti jira. The average annual temperature is 150 Celsius to 200 Celsius with an average annual rainfall of 48 inches jedha. Kana jechuun immoo ho'ii waggaa giddugaleessaan digirii seelsheesii 150 hanga 200 yommuu ta'u, rooba waggaa giddugaleessaan inchi 48 ni ta'a roobni lafti badda daree kun argatu. Oomishoonni achirratti oomishamuu danda'an kanneen akka wheat, barley, maize, sorghum, chickpeas and haricot beans are often grown in this climatic zone jedha. Oomishoonni akka qamadii, xaafii, barbaree yookaan qaraa kan jedhamu, boqqolloo akkasuma midhaanowwan akka maal jedhama iddoo tokko tokkotti midhaan kuni wantoonni akka baddaa lafa baddaatti oomishaman kanneen akka atar jedhama afaan Amaaraatiin atariin
daangullee fa'a kanneen lafarratti oomishamuu danda'anidha. Yeroo baay'ee naannoo qilleensaa kana keessatti biqiluu kan danda'anidha jechuu badda daree keessatti. Kan itti aanee jiru dagaa kan jedhudha. Dagaa jechuun immoo lafa baddaa woyna dagaarra caalu baddaa qofa kan jennu jechuudha. Is a term used to describe the climate of cold temperature highlands located between 2,300 and 3,300 meters above sea level jedha. Kana jechuun bakki dagaa jedhamu yookaan baddaa kuni qilleensa lafa ol ka'aa qabbanaa'aa ta'ee fi qilleensa qabbanaawaa fi sadarkaa galaanaarraa meetira 2,300 hanga meetira 3,300 gidduutti argamu ibsuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha dagaa kana. The coldest month sees temperature below 100 Celsius and rainfall ranging from 40 to 18 inches. Wheat, highland pulses, and highland oil seeds are the most common crop. Kana jechuun immoo ji'oota qorraa ho'ii hanga 100 Celsiusitti gadi yommuu bu'u, roobni inchi 40 hanga inchi 80 gidduutti argama. Oomishoonni naannoo kanatti oomishaman kanneen akka qamadii lafa ol ka'aa irratti oomishamuu fi sanyii zayitaa lafa ol ka'aa midhaan baay'inaan kan irratti mul'achuu danda'u jechuu. Nuubii faa wantoota akka saliixa jedhaman kanneen amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti naannoo Wolqaa Tsagadee jedhamufatti oomishaman ooyilii yookaan zayita irraa oomishuu danda'amu jechuudha. Kan itti aanee jiru wurchi kan jedhudha. Wurchi jechuun immoo haala qilleensaa akkamiiti kan jedhu itti aanneetuma laalla. Refers to an alpine climate found at elevation greater than 3,300 meters above sea level. Kana jechuun wurchi haalli qilleensa jedhamu kun haala qilleensaa alpaayinii ol ka'iinsa galaanaarraa meetira 3,300 ol ta'e irratti kan argamu agarsiisa. Pilaatoo kan fakkaatudha. Garuu haala qilleensaa iddoo cabbiilleen yeroo tokko tokko gara fiinxasaatti turuu danda'u kan jennu. This climatic zone includes Afro-Alpine plateaus, Senate plateaus, Samen plateaus, Ras Dashen mountain, Ghana mountains, Chalk mountains in Gojjam and Amara Saint in South Wallo jedha. Kana jechuun immoo haalli qilleensa zoonii qilleensa kanaa kuni lafa diriiraa Afro-Alpine yookaan dirreewwan seeneetii kan jedhamu. Gaara Sameen yookaan gaara Ras Dashen kan jedhamu gubbaa isaarra yeroo tokko tokko qorrii ho'aa fi hurriin kan hin dhabamne gaarreen Gunaa akkasuma gaarreen Chookii Gojjaamii fi gaarreen Amaara kan kibba Wallootti argamu keessatti haalli qilleensaa kun kan argamu jechuudha. The yearly average temperature is below 100 and the annual rainfall is between 35.2 and 18 inches in the climatic area. Barley is commonly produced jedha. Kana jechuun ho'i waggaa naannoo kanneen keessa giddu galeessaan digirii seelsheesii 100 gadi yommuu ta'u, rooba waggaa guutuu inchiin isaa 35.2 kan ta'edha. Hanga 80tti inchii 80tti guddachuu fi gadi bu'us kan danda'u jechuudha. Naannoo haala qilleensaa kana keessatti barbaree yookaan qaaraan baay'inaan oomishamuu kan danda'u jechuudha. Cuunfaa boqonnaa kanarratti ogeeyyiin haala qilleensaa naannolee qilleensaa qooduudhaan yaadrimee haala qilleensaa adda addaa salphisuu fi gabaabsuu akkasuma Giriikonni durii addunyaa keenya bakka jireenyaa irratti hundaa'uun naannoo sadiitti ramadanii turanii zoonii qorraa, zoonii qilleensa baramaa fi zoonii toorid jedhamutti qoodanii turanii sababa biqiltoota waliin wal simsiisuun cimaa waan ta'eef
doomeenii biyyee sirni ramaddii kooppenii yeroo ammayyaa keessatti sirna bal'inaan itti fayyadamu ta'eera jechuudha. Haala qilleensa addunyaa ramaduudhaaf paaramentootiin jalqaba biqiltoota uumamaa ho'aa fi roobaa kanatti ramadamanii gosoonni biqiltoota baay'een isaanii battalumatti deebii kennu jechuudha. Naannoon kun naannoo akkamii, haalli qilleensa isaa akkamii kan jedhu biqiltootuma ilaalanii murteessuun ni danda'ama jechuudha. Kana caalaa isinitti hin dheeressuu, nagaan tura.